Yoo yaa harka fuunee jaallatamu kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaatu nageenyi keessan baraadha kan kun nagaan irraa faadha waaqayyoo galatu sanagaanuuf ta'e sanagaanuuf kenne iddee jirtanitti nagaa guutuu akka qabdanu shakkiin qaba abdii amantii guutuun qaba har'as dhufeen jiran isiniin jedha egaa kaleessa viidiyoo maxxanseen ture garummoo haala akkaataa mijachuu waan dideef koomentii keessan ilaalee isiniif deebifnee riipilaayin goone jechuudha. Inni sababiin isaas madaamii kootii wajjin mana geelee si deemte waan ta'eef si wajjin deemeen ture kanaafidha. Silkii immoo fuutee hin deeminii naan jettee naan fuudhee hin deemne jechuudha. Kanattidha malee dhimma biraatiif yookaan immoo zimmeedha akkuma kanaan bira hin darbine. Dhiifama guddaa isiniin jechuun barbaada gara sanaanii yeroon gara yaada kootti immoo darbu iddoon deeme sanatti waan hin argee dhufe waan nama ajaa'ibu isaan argee dhufe isiniin jedha hordoftoota kiyya. Innis maal hawwii yoo jettanii yeroon naqu asuma yeroon deemu natti himtee turte Itoophiyaan achi jirti haaraadha naan jettee turte argee dhufte ji'a shanidha jechuudha. Har'a earfoonii fayyadamaan jiru akkanumatti dubbachuun jira. Agama abdiif amantii guutuun qaba. Ana yeroon achi ga'u dhuguma jirti isiniin jedha hordoftoota kiyya. Ji'a shanidha ergee dhufte jechuudha. Jechuun as Dubaay yeroo jalqabaatiif osoo hin taane Beeruut hojjettee dhufte isiniin jedha. Mucayyoo isin bira hojjetu yookaan madaamiinis immoo yeroo gabaabaadha kan isin heerumte reefu ilmoota akka argatti utuun ajjiruuti kan isin heerumte. Isiniin jedha yaa hordoftoota kiyya waan dinqii ajaa'ibaan argee dhufe dhugaa waan baay'ee nama mudataa jira garuu yoo hirmaata koo beekamu rakkina baay'eetu baay'ata waan ta'eef dinqifachuu amma kanas baay'ee waan nama dinqifachiisu osoo hin taaneen qirna jedhe beektu. Innis maan yoo jettanii iddoo mucayyoon nyaata itti nyaattu teebilii seerra jechuudha. Kaameeraatu jira. Kaameeraa isa guddaa jechuudha. Isa akkana ashkarakkaramu. Seelii kanatti yookaan immoo girgiddaa kanatti isa oliitti jechuudha. Girgiddaa isa olii kanatti jechuun satti rukutamee jira. Hinnaannaa kan qoxaxaru jechuun akka inni naannoo kan godhu qaba jechuudha. Hinnaannaan zoora jechuudha. Guddaadha isa dhoksaati miti jechuudha. Isatu jira. Bakka nyaachuudhaaf iyyuu bakka jira miti firiidamii waan namaan kennine waan akkasiiti jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee naazansiifte. Bakka nyaata waan argis mucayyoon anamma yeroo gabaabaa heerumte nyaata waan argeenis waan miitu natti fakkaata. Nyaannis hin jiru jetti. Nyaata kan hojjetu mucayyoodhuma lammii keenya sana. Mucaa tokko qabdi mucaas kan qabu siidha. Yeroo si nyaata gochuudhaaf jettu shunkurtii hudduu tokko fuute yookaan immoo shunkurtii hudduu tokko jedhama miti baadiyyaa keenyatti yookaan immoo shunkurtii mataa tokko jechuudha. Ofiisiitiif fuutee itti kenniti. Kuduraarraas ofuma isiitiif ija tokko fuutee itti kenniti. Waan akkasii ture kanneen argee dhufe har'a qofaa nan garramame yeroodhuma hundaa akkasii kunaan jette. Na yeroo siin hojjettes erga siin hojjettee kaates ofuma isiitiif kennitiif jechuudha nyaata ishee. Bakka harki citee bu'uudhaaf jechuudha gisee siin keessuuf nyaata. Waan akkasiin argee dhufe na ji'a shan geessetti jechuudha. Rakkoon qabu bakkee ijoolleen jirti bakkee yoon barbaades ba'uu nan danda'a kana booda siidhuma akkasara waan akkasii jetteenaan akkuma nan hojjetadha argeette biyyaa baatee akkuma taatee ta'ii cakkanii hojjedhuuti gara biyya keetti gali malee bakkee hin bayinii bakkee yoo ba'an bu'aa bayii baay'eetu jira hojii dhabuutu jira. Bakka jira miti kaayyoo dhufaniif irraanfatanii ijoollee wajjin firiidamiitti jiraanna jechuurraan kan ka'e kaayyoo fi dagachuutti jira jedhee sitti maan ture jechuudha.
Annaa nyaataanis baay'ee tokko miidhuutti jirti. Kaameraan illee mana keessa jira. Baqa namatti hin tolu beektu. Mana keessa jiru keessaa duraan ture. Duraan ture jechuun ijoollee gurguddaatu jiranii dhiironni. Isaantuyyii simbirroo waan argee kan bitamu simbirrootu jiru ture kanaan dura. Kilaasii isaa taa'ee jalatti akka isaanitti jiran ilaaluudhaaf baay'ee waan ta'eef kaameraa fayyadama ture mucaatu. Kilaasiin sun cufameedhuma ta'a jechuudha. Inni kun immoo akka isinitti hojjettu akka isinitti miiccitu akkuma isinillee beelaate illee fudhatte yoo beelaate illee fudhattee nyaanne jechuudha. Isiniif galamti akka kana godhanii jiru. Haa ta'uufiyyuu isiniif gala yeroo nyaata namaaf kennite ija namaa keessa teesseen ilaaltu ija ijoollee si keessa teesseen ilaaltu jala keessa akka jarri nyaata nu gooti malee jechuudha. Kaameraa girgiddaatti danqantee nyaata namaa kennite garaa namaa keessa iyyuu namaaf hin bu'u. Nyaanni akkasii kanaafiyyuu baay'ee tokko baqa amalallee hin qabdu waan akkasii jettee dubbataa turte. Baay'een immoo jechuudha kan hin mul'anne kaameraa xiqqoo jirti iskirbittoo kan fakkaattu jechuudha. Kan waa tokko iddoon isaa hin mul'anne nama fattanuudhaaf kan godhanus jiru inni kun garuu isa bakkee ifa jirudha jechuudha. Akkasitti baqa akka tokko keessi si hammacamee jira beektu baqa tokko ittiin tolle jechuudha. Nama bakkeen baay'achuutti jirti garuu waan akkasiin hin baaneen dhowwe. Waan akkasii fa'iitu jira. Baay'een kan kanaan olii jiraachuu danda'a garuu isiitu hojjeta ofii isiitii nyaata. Mucayyoo keenya sanas hojjeta. Garuu shunkurtii mataa tokko fuuteetti kennitee shunkurtii adiirraas akka kana addaan baaftee tokko firee 3 firee 4 waan akkasiitti kennite hojjedhu jettee kuduraarraas tokko fuuteetti kennite nan garramamee dhugaa. Anillee nyaata nan hojjedha. Nyaata nan hojjedha garuu Waaqayyoo eebbifamu maal hojjettee har'a kana nuuf godhi kana godhi hin jiru yaada kootiin ofii kootii yaadee hojjedha malee kana nuuf godhedhanii adda addaan illee na cinqaniin beekan amma irraatti. Yeroon dura dhufu mudannoo ture bootaan qeeyyaradhe mudannoo baay'eetu ture gara fuulduraatti akkasiin irraa barattanuu isiniif hira. Garuu amma waggaa 4 gaheera jechuudha. Waggaa 4 darbeera iyyuudha. Manuma tokko keessa hin jira. Galata Waaqayyoo ofii kootii baqa jira miti. Ofii kootii yaadee irbaates misaas ofuma kootii yaadee hojjedha malee kana nuuf godhi kana har'a kajeelle kana hin jiru jechuudha. Naazansiiftee baay'ee tokko keessattuu isa kan hojiiyyuu dhiisaati. Nyaataan nu akka isaanii shinti beetii galaas kushiinaa deemaas nyaata hin nyaannu yoo nyaanne al tokko nyaanna jechuudha. Qanii tokkotti kan nyaannu qursiidha, misaadha, irbaata akka isaanii shinti beetii yoo deemnes nyaataan deemnu kushiinaa yoo deemne nyaataan deemnu karaa yoo deemnu makiinaa yoo oofnu nyaataan deemnu jechuudha. Garuu sumayyuu akkasii garaatti galfattee nyaanne jechuudha. Kaameraa danqantee akka kana irra zooru jechuudha. Kaameraan na akkasii baay'ee tokko na ajaa'ibsiifte isiniin jedha hordoftoota kiyya. Bakkee hin bahin jedheen gorse booda ragaa yoo didee si nuffisiise yookaan immoo yoo si kaffa'e ba'umsi hin hafu. Waan baay'ee namatti hin tolle tokkotu miira akkasiitu namatti dhaga'ama utumaanaati jechuudha. Amma akkasitti nyaachuudhaaf sodaata waggaa 2 akkamittiin fixee gara biyyaatti gala jechaa turte ani immoo cakkanii hojjedhu amma kana hojjette miti waggaa 1f 6 si hafa waan akkasii jedhee tan gorsaan tureen sin jedha hordoftoota kiyya dhumarra gaawaa sin gootu hin beekun isiniin jedha mudannoon kun sin mudachuu danda'a isa qofaa miti iyyuudha
dhokatee kaameraan taa'us jira waan ta'eedhaaf yeroo viidiyoo waan akkasii martanullee of eeggannoo godhaan isin jedha. Yeroo nyaata nyaattan yookaan jira miti nama foonii waan ta'eedhaaf waan tokko tasaasatu ni danda'ama waan ta'eef of eeggannoo godhaan isin jedha. Jarri immoo nama hadheessuudhaaf yookaan immoo mudaa nama waan namni balleesse bakkee baasuudhaaf hin fiigu. Kanaaf iyyuu of eeggannoo godhaan isin jedha. Xixiqqoon isin jirti waan ta'eedhaaf yeroo uffata baafattan yeroo warri beektan hin jirtu jechuun baay'inaan kan beeku jirtan garuu kan hin beeknes warri kanaa dhufan jiran waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabu jechuudha. Amma keessa baraanutti waan akkasiinna baay'ee cimaadha jireenya biyya ormaa walumaa galatti. Na baay'ee tokkoon garramame kaleessa sayyuu nyaata gidee keessu gaba harki sitti citee buudhaaf kaan isin jedha hordoftoota kiyya. Dhugaan beekan wayi biyya ormaa xalaanii nama biyya ormaa nufi garuu rakkinaatti gara hammaatu gaa maal godhama giddii waan ta'eef jechuudha jireenya ofii fooyyessinaa jedhanii waan biyyaa baamuudhaaf hundumaa danda'udha gaa. Isinin jedha hordoftoota kiyyaa YouTube kooti forward dan ammas like share subscribe gochuudha biliti keessan hawwi bira dhaabadhaan isinin jedha nageettiin isinin jedha kaleessa kanaaf badii